السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفت يا سو براوند كيسن باكم جرتني الدنيا ربي اسم براجراتو أرانتنا رفنا جرا إنفورميشن بريدا سنف قبضة تنجرا إنفورميشن قرته هدو سفيدو وكارغو تنول قبضة جودا أكسم مو فيديو قرته يونغا دوماتي دعوتنا وان هرال خيسة سنفين بوسا نمني قرته سبسكرايب قوتني ماتيا سو براينتين سبسكرايب قولا بكا دولة خناس تقالا ماتي تالا فيديو قرته قد يسرون دس برجا وكارغو تنول قبضة جودا تربي خنقوتو كارغو لتين ددبي مشان ما باسا جرا جودا sababa san rahanke information bareedan isin qabachu information garte dhugaadha qabatamaadha yoon garte isinif dabarse irraalle garte fayyadamtan sanin garte isinif qabachu tokko faratti cargo taaba heddu qabachu rakkeen heddu qaba cargo nachuudha yoo garte meeshaa baafatana jechu cargo khaysa garte wanna jiru meeshaa nama takka yoo garte cargo dhufte heddu fatashana jechuudha meeshaa gaddiganiiti garte fakkeenyaaf achirraa yeroo chira argatani hashagameeti waa hundaan garte hidhame dhufachu yeroo garte boole international cargo yeroo dhufe meeshaa nama kamuu hiikameeti adda garte katte adda baasana jechuudha meeshaa garte fakkeenyaaf uffata haarawa fi uffata garte moofaa carqii garte hunda garte laalanii garte adda baasanii qoba qobatti jechuudha viidiyoo tokko waraban jira isin garsiisa qoba qobatti baasaniiti haayina jechuudha fakkeenyaaf yoo kophee ta'e kopheellee haarawa yoo gosa kophee garte gosa takka yookaan immoo ayina takko ta'e bakka takka tole qabanii moofaa yoo ta'e moofaa kophaa kaanii haarawa ta'e haaraa kophaa kaanii hunda shidha akkasitti birbir godhaniiti fatashanii jechuudha. Achi booda immoo yoo haaraa ta'e haaraa osoo rabbareessanii haaraa gartee habbaa hangana yoo kophee ta'e kophee hangana yoo uffata gartee jiinsii ta'e jiinsii hangana sirra barreessanii qophatti barreessanii hunda akkasi barreessaniiti qaraxa sitti barreessanii jechuudha. Qaranni hedduu ulfaataadha. Yoo gartee immoo gartee meeshaan ati gartee achirra argitu uffata gartee duraan uffatamee jiru ta'e rakkoon qabu. Uffata haaraa yoo ta'e immoo sirra barreessanii haala gartee immoo uffata haaraa illee ta'e haala gartee itti ergitan viidiyoo keessatti gartee isiniif ibsa. Waan ati kafaltu yoo gartee kiiloo 100 faa ta'e kiiloo 100 ta'e kiiloo 140 meeshaa kana keessa immoo uffata carqii qofa ta'e wayyaadha. Carqii fi uffata kophee kana ta'e wayyaadha umanjuu dilas maraamti hin qaalawachuu isin bareessu. Akkasuma gartee meeshaa manaa distii kanneen gartee waan gartee ka burcuqoodhaatii fi waan juus hin daakan kana maashina gartee buna kana ta'e rakkoon qabu xiqqoo wayyaadha. Dilas markastiin qaalawachuu. Meeshaa biraa ta'e immoo fakkeenyaaf meeshaa gartee TV yoo ta'e qaranni isaa gartee hedduu ulfaataadha jechuudha. Hedduu sirra barreessan. Akkasuma immoo saayikilallee yoo ta'e meeshaa gartee waan gartee ka soofaa yoo kanneen ta'e meeshaa gartee ka firija istoovii gartee gurguddaa kanoo ta'e hedduu gartee sirra barreessanii meeshaa keessan gartee alarraa bituurra meeshaa gartee ka firijaa fi TV istoovii gartee kanneen gartee alarraa gartee kaargoodhaan galchuurra yoo gartee biyyuma keessaa bittanii irra isiniif gaarii maaliif gatiin gartee asii kafaltanii fi dadhabbii keessan wajjin gatiin gartee asii yoo bittan irra wayyaadha jechuudha. Walumaa galatti gartee dadhabbii keessanii fi gatii achi bittaniitii fi kana wajjin yoo asii bittanii irra isiniif bareeda yoo biyya keessaa bittanii jechuudha. Meeshaa elektirooniksiidha gartee achirraa bituurra yoo immoo gartee lakkii orjinaala rakkoon qabu gartee qarxallee kafalu orjinaala gartee yoo gartee achirraa bitee fidee wayyaadha jettee immoo itsookee rakkoon qabu yoo maallaqa baattee achirraa meeshaan gartee hin jaaladhu gartee taasiin fedhu achumarraa na wayyaa jettee immoo achumarraa na wayyaa jettee bittee galchite itsookee rakkoon qabu. Garuu walumaa galatti meeshaa gartee elektirooniksii TV firijaa fi waan gartee meeshaa guddaa kana gartee achirraa biturra yoo asii bittanii gartee irra isiniif gaara isiniif dabarsaa jechuudha. Jaarsa tokko nama guddaadha biyya Saa'udii yeroo dheeraa ture dhufe achi keessatti walgarree rakkinni gartee inni rakkate achi keessatti guyyaa 4-5 deddeebi'aa jiran anje waraqaa gartee ka gibir natsaa waraqaa tulanii qaba osoo gartee inni waraqaa san qabuuti meeqatti dhufe beetanii TV inchii 65 qabatee gale namni kun qarshii 96,000 rabbareessan jechuudha. Akkamittiin jee wajjin dhaabbadee wajjin karakare namni kun gartee waraqaa ka gibir natsaa ni qaba akkamitti gartee maallaqa dila kanatti irra dhufuu hin dandeenye ka gibir natsaa waraqaa qabaatullee waan san qabu jecha irraa hir'isneeti hanganatti dhufee jenna jechuudha. Yoo gartee waraqaa ka gibir natsaa qabaatellee meeshaa firijaa meeshaa elektirooniksiidhaa guddaa kana qabattee galaan sumarra barreessan. Rahmanin jiru jechuudha. Saniif information akka gartee hubattaniifin isiniif dabarsuu fi inni biraa immoo gartee meeshaa namni gartee meeshaa uffataa fi uffata haaraa gartee yeroo bittanii jechuudha. Uffata haaraa gartee carqii haa ta'u, jiinsii haa ta'u, kophee haa ta'u, miicaa akka gartee isaanitti gartee haaraa hin fakkaanne miicaadhaati uffata uffatame akka fakkaatuuf shittoofa itti facaasa. Shittoofa itti facaasaadha. Kophee ta'e immoo kophee gartee uffadhaa mana madaamii keessa gartee uffadhaa yookaan immoo biyyee fakka xiqqoo gartee jiraamti diddiibaa laalakkatti. Maaliif akka gartee haaraa hin fakkaanne karaa saniin gartee xiqqoo gartee isinirraa gabbuu jechuudha. Yoo gartee mootummaan dhageellee alalla inshallah khair akkas godhaadha yoo gartee ka gibir
nasaa waraqaa gartee imbaasii irraa siif barraa'ellee isaan sumarra barreessan meeshaa gartee elektirooniksiidhaa guddaa qabaannaan guyyaa sadii moo afurii gartee kaargoodhaatti deebi'aa jira meeshaa nama baasaa jira nama wayite mallee achi keessa saayikila ijoolleedhaaf saayikila abbaa lama nama kanallee meeqarra barreessan osoo gartee kaa giibir nasaa waraqaa osoo qabu jechuudha 52,500 kana irra barreessan jechuudha saayikila lama xixiqqoodha qaba san booda immoo meeshaan ni jirti meeshaan biraa jechuudha akka hubattaniif jechuudha walumagalatti immoo gartee yoo gartee meeshaa manaa ta'e isin barreessu yoo gartee meeshaa manaa ta'e meeshaa carqii fi waan gartee ni jira mitiiree waan xixiqqoo ta'e rakkoon qabu waanuma gartee muraasa isin kafalchisanii yoo gartee haaraa hin tanii jechuudha nasiiba guyyaa garii akka waan gartee jala gubbaa gartee akka waan saamichaa dhufanitti guyyaa garii dhukkasi kaasanii hundaafuu kan akka hubattanii fi inni biraa meeshaa gartee achirraa ifi dura ergitee jechuudha ati immoo duubaan dhuftee meeshaa asii baafachuu illee dandeessaa jechuudha kanis ni jira obboleettiin teenya takka TV inchii 50 wayii ta'u almuhim TV guddaadha sanuu gartee akkatti muka gartee akkatti tolfameeti TV san gartee akkatti muka keessa kaayamee silaa seeftiidhaaf hedduu gartee tolfamee fi ture jechuudha akkasuma wajjinu TV'n kuni caphee barti nafne hurraayee jechuudha kornariin isaa gartee kan gamana kuni akka jirutti gartee akkatti wal dhaffoqee kanatti faayidaan ala ta'ee jiraachuu saniif gartee meeshaa akka gartee TVdhaa TV meeshaa gartee kana ani kaargoodhaan dura ergaadha yookaan immoo kaargoodhaan gartee ergadhaa jee isin erguu isin gorsu maaliif cabuu mala faayidaan ala ta'uu mala gibrilleen qaaliidha saniif biyya keessa hubatan irra isiniif gaariin isin jaa akkasuma immoo Dubaay Bahareen Kwaatar deemuu feetan jechuudha namni gartee afaan beekan karaa gartee seera qabeessaan isiniin ergaa jechuudha namni immoo gartee afaan hin beekne xiqqisha gartee isinirraa turuu mala garuu nasiba keessatti laalachuu dandeessan viidiyoon yarrantana kana fakkaata galata malfaadhaadha yoo viidiyoon gartee isin tole laayik share godhaadha viidiyoo biraatiin gartee hanga walitti chaanutti nagaa naaf turaadha assalaamu alaykum اوكي oke kok aroge jamano ya kan deh foto aja Siyadun jalabatun tala hobsen gubada akkadakan kenya daku otudakan kesandake midhaan gumbii keessan taa'u midhaan gumbii keessan taa'u akka garaan koosi yaadu otuu garaan keessna yaade hidhaan mudhii qeerran taa'u hidhaan mudhii qeerran taa'u yaa akka dhagaan keenya daaku